rifeensi guddatee shirakkisee jira forforiin mataa kee jeeqee jira maarree furmaan isaa nu harka jira manni tajaajila rifeensaa dhiiraa wabii qoottaa isiniin tajaajilaa isiniin jechaa jira manni tajaajila rifeensaa dhiiraa wabii rifeensa keessan bifa bareedaadhaa fi bifa qulqulluu ta'een isiniif tolchinee isin babbareechuuf qophiisaa hunda xumureeti jira istaayila isin barbaadaniin rifeensa keessan gubbaa hamma jalatti isin tajaajiluuf aruusa keessaniif ta'us miizota keessaniif ta'uuf warreen nu biratti fayyadamu cufaafuu tajaajila addaa tajaajila bareedaa ta'e kennuudhaaf haala duree keenya hunda xumurree maamiltoota keenya qofa eegaa jirra tajaajilli keenyaas akka armaan gadii kana tajaajilli nuti kenninu rifeensa muruu akkasumas rifeensa dhiquu fi fuula iskraapii dibuu fi fuula qulqulleessinee dhiquudha ammas istiimii keessa galchinee bifa qulqullaawaa ta'een isin as baasuudha rifeensa qalama dibuudha kanaaf isin dhuftanii tajaajila keenyatti fayyadamuu qofa nurraa hin dagatinaa isin mimmiidheessuu fi isin babbareechuun mana tajaajila rifeensa dhiiraa wabiiti qabdi isin qottaati ajaja keessan qofa kannadha mana rifeensa tajaajila dhiiraa wabii qottaa mimmiidhagaa qottaa babbareedaa teessoon teenya magaalaa Finfinnee gandaa Boolee Mikaa'el hoteela Daara Salaamii gad baankii Hijiraa biratti argamna odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 11 13 77 84 yookaan Duwwaa 9 10 57 93 55 bilbila armaan gaditti himame kanarratti bilbilachuudhaan ajaja keessan kennachuu ni dandeessan mana tajaajila rifeensa dhiiraa wabii شو حويان بربر شوب بلرا وابي بربر بلرا وماشي ugu qurux badan ugu fiican oo waxa jooga dad ma sha Allah oo professional la si fiican kaga xireeya wakaad wallahi this is a barber shop is called the Wabi and this is the best of the best shop over here and they cut very well and they make it professional the way they cut I like it and I love it so much Boolee Mikaa'el bakayu meesha waxa ku taala Dar es Salaam agteeda Wabi barber balerda Dar es Salaam tikada agteeda ku taala waa meel fiican timaa si fiican bay xiraan wallahi waa professional weeyaan meesha waan cajibi waa kaas meesha ayna inama timaadin meesha weeyaan oo buu ku timaadin oo number ku timaadin waa meel fiican weeyaan this is called the Wabi barber It's a best cut. The number is 0910 75 93 55. You can call that number if you want to. It's the best shot. And this is the best barber. They have a professional hair cutters. And they catch you and make you beautiful and most handsome peoples. This is the best barber. Call it Wabi barber. Nuti tajaajilli nuti kenninu akkuma isin argaa jirtan gosa garaagaraa jira qalama ni goonaa rifeensa qalama gosa garaagaraa jira hojjettoota illee professionala garaagaraa jira akka feetanitti waan ajajattan argachuu ni dandeessu bakki nuti itti argamnu Boolee Mikaa'elidha naannoo Daar es Salaam xiqqoo gadi siqee naannoo baankii Hijiraa kan jedhamutti argamna mana rifeensa Wabii jedhama naannoo sanatti dhuftanii silkiin keenyas akkuma isin argitan viidiyoo irra ni jira waan ta'eef yoo bilbiltan dhuftanii tajaajila feetan argachuu ni dandeessu waan feetan istiimiin ni jira akka feetanitti istiimii gurguddaa jira meeshaalee garaagaraa jira dhuftanii manni guddaadha bakki itti dhiqatan ni jira bishaan ho'aan ni jira waan feetan fedhii keessan guuttattanii aruuzaaf ni dalagna cidhaaf yoo feetan cidhaaf yoo bilbiltan dhuftanii akka feetanitti tajaajilamtanii yeroon osoo adda nun baasin halkan illee yoo feetan halkan guutuu sa'a 24 amma jedhamutti cidhaaf dalaguu ni dandeenya كسي قالتوما المكان هذا هي تسمى وابي بربر هي أكبر محلة الشعر الحلاقون هنا جيدون جدا ويفعلون ما يشاءون هذا أكبر هذا أفعل وأفضل حلاقون في الوابشي هناك في دار السلام تعالوا جيدون تعالوا السلام عليكم waxaan joognaa Tumanjiraha ugu fiican xaafadda Boolee ee Soomaalida Wabi wuxuu ku yaalaa agaarka Hotel Togdheer waa
meel macaamiisha si fiican loogu adeegayo sida annagana loogu adeegayo idinkana waa laydinku adeegayaa soo dhowaada mannuqun akkuma arkitanittiga waggaa meeqaasumatti rahaa godhu jira yeroo hundaas dhufneeti obboleeyyan keenya bohaarsina dalagaa isaaniitis jajjabeessuu fi nutis dhufnee itti fataa jennee fataa jechaa yaana oggu kun ijoolleetis itti babbareeffachaa ijoollee teenyaas fidannee obboleeyyan keenyaas finnee akkanatti babbareeffachuu jirra asitti.